bar walitti amma dhaggeeffadhu. Biizinesa inni kaan akka biizinesaatti taajima waan ta'eef biizinesa kana kasaaraa gochuu qabdaati immoo biizinesicha. Bakka innaa tokkummaa ani gaaffii si gaafadhe kanuma ati yoo dandeessan yoo asittis mucaan hin dhufate yoo achis hidhattu ta'e ani waan akkasitti maal dhaggeeffadhu. Ati Si jamari. Oke, yaada namarraa fuudhata. Mana machaasanitti yaada namarraa fuudhan. Zimmeedhaniituma qorcanii haasan akka argan. innaa maal jechuun barbaade beektaa tokke lakke atama waan kana gaafa hojjettu yoo hin baasatte irratti amantee hojjette akkaataa feer ta'een amma gootitti maaloo maqaa moggaasu waan akkas akkasitti dhugaa maaltu ta'e jedhii gaaffii gaafadhu lamaan isaanii jechuudha. Gaaffii wal gaafadhaa walii deebisa dhumarratti waan ta'e akkasa garuu maqaa moggaasu. Midhaan haadha barbaree irraa qabu gaaffii lama tokko tokkee dhiifama wajjineen. gaafadhu. An amma gaafachuun suraadhe maaliif uummata silaa callee Tokkee irratti koo komentii qabee dhaggeeffadhu akka waan waa tokko walitti fidee yeroo madaamiidhaanii eessuma kooti jedheen ol galchee jette. Madaamiin akkamitti eessuma ofii yeroo isin hiitee barbarree ulsiiftu akkamitti isin mette ilaalte gaaffii kooti kun. Barbarree immoo yeroo mubaarak qaxxaamu sekendii tokko mubaarak guyyaa tokko yaadatta wambarii irraa kufee du'ee hospitaalatti baatame olee sekendii tokko akkana ibiddatti ishee gadi jedhee. Barri itti cuftee itti ultee akkamitti fayyaa ta'uu danda'e mucaan. Gaaffii kana lammammee nuuf deebistu. Inni kun AI'dha jenna mooreesii. Yeroo edalaallu jechaadha. Qoy amma Rifeensa mucaa mucaa kana biti torbee tokko suuraan rifeensi fuula namaa isaa akka guutuun bitu. jira. Suura isaa fuula guutuu akka hidhameeti jira. Tokko rifeensa mucaa edee yeroo laallu firiiziidha. Inni kun immoo malaataa. Isii bira jira. Okay, fuula isaa Maal amma dhaggeeffadhu. takamtu malaataadha maam. Dhaggeeffadhu. Rifeensi mucaa kalee edee yeroo laallu guddaa dheeraadha sii galee torbee tokko keessatti akkam rifeensi dheerachuu danda'e. Rifeensa mucaa amma agarsiisame isa hidhamee jiru. Bareechi ilaalme rifeensicha. Rifeensi isaa dheeraadha maammi maal taate. No isa kanaa miti isa hidhamee jiru isa hidhamee jiru. Harki dubbatti hidhamee jiru wallaahi malaataadha hin argitu muramaadha. Rifeensi mul'atu. Hin mul'atu. Eenyummaan isaan beekamu namni kun namni hidhamee jiru. Rifeensa Fuula sana isaa qabamee guutuu Rifeensi tokko isaa qoy mul'atu. tokkummaa fuula isaa guutuutti agarsiisi akka hidhamee jirutti. Ilaa suuraa kana Rifeensi. suuraa laqqabame kana guutuu isaa fi dhiqoo isin agarsiisa. Guutuu isaa nutti agarsiisi. Suuraa AI daadhii Kana guutuu isaa argeera. Suuraa kana Anteen guutuu bara isaa AI argeera. kana keessa waan akka iyyuu nama tokkummaa dhiifama naa godhi. Wanta nu ilaal. Wanta nu amansiisu tokkotu jira. Shaarbiin ittiin hidhame kana viidiyoo nu agarsiifte. Kan shaarpii minaamina miti. Ishii Mucha harka- dhaggeeffadhu. Shaarpii osoo hin taane tokkummaa yeroo baay'ee dubbiin jallisin ka'a. Maal taateeti? Waan namni si gaafate daayirektirii deebisi. Amma suuraa mucaan hidhamee jiru kana fuula isaa guutummaan guutuu qabdaa funyoo na hidhamu gamadaa na hidhamu yoo barbaade fuuncaa na hidhamu. I don't care. Nan qabaa jedhaa jirti Maarqos maa akka Isheen bolu hin qabdi bakkee nan qabaa jedhaa jirti. Maarqos baastu tokkummaa barbareen hin qabdi suura mucaa guutuu. Si ergeetti yoo ta'e nutti agarsiisa akka inni hidhameeru fuula isaa wajjin. Isa hoo si ergisee raatte suura mucaallee asirratti arguu hoo Exactly. nutti agarsiisuu baata. Ammas Ati ilaali ofii keetiin. ammas waan isin gaaf. Gannati anchi Waan namitti isin wajjin hin qoy gannetti baata qoy qoy. Afaan Ganni isin afaan gaaf. namitti kaftu miyuuti nan komatinati tokkoon ishee dhaggeeffadhu. Enee Enbiloogii unati nomni awra. Dhiisati boo. Maarqootatti miira Dhiisa, keessa warra galee komentii. gadiiti. Gaaffii gaafatamu warra komentii mala Maarqos. Yaa. Komentii taarte jennaan gaa akkamitti No 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 dubbanna. rakkinaan qaba abshir abshir. Haasaan. Amma kana si Tokkummaa siree gaafadhu. galchi. Amma kana si gaafadhu. Yoo dhugaatti dubbii kana feerii goota Maarqos ta'e. koo gaaffii amma yeroo edayyuu rabbiitiin na dhawwee na qabuu dide gaaffii natti ta'e na bulchee gaaffii koo naaf adeemsistu Exactly. please. Wasiila kooti jettee ol Ilaa majammaraa maamme waa Eh. tokkittiin si sirreessa isa sirrii. Oosu nama malaataa wayidhanii fidanii AI'dhaan hojjetan malee sanaa miti rifeensa irra jira sii galee rifeensi isaa Jammaran dheeraadha. viidiyoo Ishee muluu isaa gadi hin baasne. Isaa gadi gombisanii wayii mataarra waa godhanii fide wayii argeera tiiktookii irratti nan kolfeen nanni si'anoo. Yaa akkasitti badhu maamme. isa argeetan isa argeetan yaan isa Inni argeetan mataa habiibi. isa mataa isa mataa inni mataa AI'dha. AI'dha inni. Ishi madaamii keetiin maal jettee namticha sana ol galchite abbaa manaa kooti jetteeti moo fira kooti jettee ol galchite meemee kana qofa madaamii keetiin. Eessuma kooti. Eessuma kooti jettee erga ol jette akkamitti madaamiin eessuma kee akkanatti godhi azzabii akkana godhi barbareetti naqi bareetti cufe Akka akkamitti birrii eeyyam. narraa nyaate hin beekti waan ta'e jennaan birrii koo narraa fudhaa jedhee waan hunda tokko lamaan zigijjiitti dhangittim godheettime.
Si galee itti mee waan hundaa tokko lamaan itti meera. Amma Okay, koi tokkummaa amma nutu isinii gaafii gaafata. ragaa Amma ittisaan gaafatte immoo koi tokkummaa please. Okay. Eessuma kooti jedhee Akkasi nagaa Adam hundaa mas qabu jiru ini- kana keessatti. na ayyamte jette miti. waa ka waan isinitti hima. Koi mee tokko. Inni ragaa ittisaa maa dhufee ndeeffatu. Maarqos maa fi hin fiddu ati isa gurbaa maa hin fiddu. Tokkummaa Maal firee kan galchi dhugaa ture rabbiin oo dhugaa irratti lakkoofsa dhugaa tokko barreeffadhu. Okay. Haasa'uu dandeenya. Sagaleen na jeeqaa ture duratti haasa'uu hin dandeenye. Oolmaan dubbanne. Ilaa Maarqos ijoolleen Nagaan isiniif haa ta'u. Tokkee Nagaan si illee ta'u. Wayyoo. dubbii kana dhagaa turre jeneraalii fiilmii baay'ee bareedaadha. Waan baay'ee bareeda ta'edha. Garuu immoo ani wantoonni hin jedhu keessayyuu ijoollee yoo keessa jiraatan in jeneraalii duraan dursa irratti wanta kanarraa fakkeenya fi an akka kootti tokkeen akka keetti yookaan Maarqos akka isaatti namni biraallee dhiirrillee haa ta'u dubarrillee haa ta'u waan kanarraa maalidha wanti inni baratu fakkeenyaaf wanti asirraa barachuu dandeenyu tokko inni kun maalidha. Lammata irratti ijoolleen yoo keessa jirtan fakkeenyaa fi wanti kun gara sooshaal miidiyaa ba'ee dhufee haasa'amaa jira. Dubbiin kun immoo amma asirratti hin dhaabanne yoo ta'e afarfamaa deema. Ammallee ittuma fufaa deemaa jechuudha. Inni kun immoo namni biraallee gocha akkanaa kana gochi kun fakkeenyaaf fiilmii yoo ta'e piraankii yoo ta'e gara dhugaatti jijjiiree waan kana raawwachuu danda'a. Ijoolleen biyya kana keessa jirtan immoo ni beektu seera biyya kanaas haala biyya kanaas waan biyya kanaa namni tokko miidhamuu danda'a. Intalli dubaraa takka miidhamuu dandeessi eeyyeen ijoolleen hedduu miidhamaa turan. Garuu gaafa miidhaman gochaa kana bifa kanaan yoo kan raawwatan ta'e boru lubbuun ijoolleetu darbuu danda'a. Lubbuun ijoollee dubartoota keenya hedduu asitti darbaa jira argaas jirraa jechuudha. Borummoo kana caala lubbuun ijoollee darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubbiin kun gabaafamee osoo dhaabate maal fakkaataadha. Inni yaada koo isa duraatii jechuudha inni kun. Inni lammataa fakkeenyaaf gochaa kana keessatti akka taatotti namoota hedduutu hirmaate. Araba cimmirii jechuudha. Madaamii cimmirii. Gaafa kana fakkeenyaaf waan kana keessatti gaafa hirmaattu ijoolleen keessayyuu biyya ormaa biyyoota Arabaa keessa jirtan ijoolleen Dubaay keessa jirtan ni beektu hundi keessanuyyuu madaamonni biyya kanatti hangam tokko akka isaa seera sodaatan. Hangam tokko akka isaa seera sodaatanii jechuudha. Akkamitti madaamin takka dafartee gochaan kun mana ishee keessatti akka raawwatamu. Waan kana keessatti hirmaachuu dandeesse. Gaafii kootii jechuudha. Maaliif waan hin fakkaanidha? Maal argaa turre yeroo baay'ee argaa turre. Waan biraa miti ijoolleen meeshaa wayii fudhachuudha gaafa deemanuyyuu yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa sodaachatidha dhaqan. Abadan obboleessi obboleettii bira dhaqu baay'inaan. Oolmaan waan isin gaafa. Oolmaan. Okay. Oolmaan waan na dhiben isin gaafa. Gaafadhu. Gurbaa wayii hidhamee jira. Viidiyoon waraabamee jira. Amma viidiyoon jira bakka sanatti waraabame. Akka xiyyatutti madaamuun wal hin galchitu. Dhiira. Nan beeka. Yoo san taanes garuu immoo qoyka. Yoo san taanes immoo namni wal galeera bakka siin jirtutti. Viidiyoo jiran siin jedhe kunoo sin agarsiisa. Namni qabamee raqeera. Yoo nama biraati yoo ta'ettis. Mucichumti kun bakka itti hidhame sana raqeera. Akkamitti raqee yoo naan jette viidiyoon arge. Bakka sana sanni taa'ee dubbatu. Akkamitti bakka sana raqee madaamiin ol hin galchite waan ta'e waan si rakkisutu jira. Si galee akkamitti bakka sana raqee taa'uu danda'e dhiirri fakkeenyaaf hin galu kuni gaafii sitti uumuu danda'uudha qaba. Kun immoo akkamitti akkana jette tokkummaa dhaqeen teenye bakka sana yoo naan jette taa'uu isaatti viidiyoo argadheera. Bakka itti hidhame sana bakka suuraan hidhaa jiru sana viidiyoodhaan bakka taa'u jira. Achuma keessa jechuudha. Bakkuma hidhaa sana bakka inni viidiyoon yeroo nagaa jiru taa'etu jira. Mana madaamii keessa akkamitti dhaqee seeneree eega dubbiin kun soba ta'e mucaan mana madaamii seenuu hin danda'u akkamitti dhaqee seene yoo hin seenne jenne viidiyoo firkaa qaba. No, seenii isaa miti kan inni si gaafate tokkummaa. Tokkummaa kan inni si gaafate wantichi fiilmii ta'uu danda'a. Akkamitti jedhu? Maarqos. Madaamiin hin seensisiiftuu yoo jennedha amma fakkeenyaaf. Koy gaafii laal deebii gabaabaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kana keessa hojjetaa qacaratee kan jiru lookaalota qofa miti yookaan araboota qofa miti. Lammiin Paakistaan illee ta'e Indiyaa illee ta'e lammiin biraallee Itoophiyaanis hojjettuu takka qacarachuu danda'a. Yeroo baay'ee immoo maatiinis jiraachuu baachuu danda'u. Fakkeenyaaf iddoo kanatti amma akka carraatee
madaamin isheen jirtu yoo ta'e fakkeenyaaf madaamin ishee lookaal illee hin taane lammii biraa yoo taate lammii biyya kanaa osoo hin taane madaamii biraa osoo taate gochaan kun akkasitti osoo hojjetame maal hojjetamuu hin danda'u fakkeenyaaf waan akkasii kan dirqama mana madaamii qofatti tokko. Okay. Manicha immoo mana hojii kootiiti jettee kaleessa nu agarsiifte laayivii irra teesse. Egaa manicha bakkee ilaallamu amma immoo bakka biraattis godhamuu danda'a. Kanan shakke ilaal. Amma waan ani si gaafadhutu jira. Bakka ati jirtu kun mana hojiiti moo mana ijaazaati amma adda baafachuu deema. Garuu bakkicha kaleessa laayivii gubbaa kana nu bira teesse deebisaan mucayyoo deebisaa. Laayivii gubbaa kana nu bira teesse bakkicha nu agarsiifte jechuudha. Bakkichi isin nu agarsiifte immoo bakka suuraanidhaa jiru sun dalgee sana teessuma barrii sana takka takkaan nu agarsiifte. Viidiyoo jettee osoo hin taane asii kaameraa duddubbatti deebiftee ilaa dalgeen isa kan. Viillaa beetii kireeffatanii ni jiraatu. Raas Alkeemaa, Aaleen, iddoowwan akkasii kana jechuudha. Iddoo akkanaa kanatti gochaan kun raawwatamuu hin danda'u fakkeenyaaf madaamii qofatti raawwatama. Oi kasana ilal. Tokkee koo afaan kee dammaan qabee al tokkitti qubanna gabbadhu. Dubaay jechuun akka Awurooppaati. Aarri tokko kaanaan alaarmiin biyya raasa sii galee aaraan akkamitti alaarmiin illee iyyuu dide bana sana keessa alaarmiin hin jiru moo akkam meenuu gaafadhu alaarmiin akkamitti iyyuu dide yeroo Erga waliin qabdan anis gaafii dabalata. Walitti qabdee deebista sadansaa. Alarmiin iyyuu hin jiru. Qoy. Amma fakkeenyaaf Hin jiru alarmiin. Qoy mee tokkuma gaafii Sinjira tokko sinjira. Injira. Qoy tokkuma isa Iddoo hunda hin jiru. Tokko darbee isa jiru. Okay, ani immoo gaafii dabalataa tokko sii qaba tokkummaa. Kanas naa deebisi. Sodaachuu hin qabdu yeroo. Kanas naa deebisi. Gaafii dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf ati ilma dhiiraati. Okay? Silumayyuu shakkiin kee yoo keessa kee shakkii wayii jiraate bakka wayiitti haa jennu gaa mucayyoon kun amma qabdee hiite haa jennu. Inni ilma dhiiraati. Atamma harkuma kana yoo akkas micciirte gaafa shamarran tokko si qabdu salphaa tarra keessaa baatee deemta. Gurbaan koo sila re'eedha moo saawwa moo ofirratti du'ee jira moo haga isheen laastikii feestaalii laastikii irra keessumaan maqaan isaa barcuma laastikii isarra hiitu akka hoolaatti akka jabbiitti gaafa hiitu dhaabatee ma ilaalaa ture taakka jedhe. Moo shugguxii mormatti qabde moo maaliin sodaachanii qaba? Naallee gaaffiidha gaafadhe. La tokkee Maarkos akkamitti pilaastikii irratti hidhamee ta'a pilaastikiin mataan isaa tokko pilaastikii isuma dhugaatti bar teessoo pilaastikiitti bar. Isan naa galuu deebar. Qoy dhiirri tokko ati waa wixxifattee waa keessa hambaa akkamitti taa'ee isin hin dafarree jedhe isa kana miti wal dhabdeen keenya kanaa miti wajjin. Barsa nammoo barbaree ijattaarse siin jedhe. Nafsiyyaan isaa keessa jiraate dhufeen dubbatu nuttis gaaffii ta'e. Ganni dubbiin laali dubbiin mucaan dhufullee firaankiillee ta'uu danda'a maaliif akka ta'e beektu hubadhaa laala garuu wanti kuni dhumni isaa miidhaa guddaa qaba duumni isaa miidhaa guddaa qaba waan dhugaa jiru isinitti hima keessayyuu ijoollee UA keessa jiraniif miidhaa guddaa qaba dhaabadhaate of ilaalaa isuma dhugaa isinitti himaan tokkee maaliif isinitti fakkaate al takka dubbiin kun qaama seeraa bira ga'e taanaan seera fuuldura ga'e taanaan taatoo kana keessa madaami jira ijoollee jira namoota hedduu jira gaafas immoo miidhaa guddaa qaba kana qofa miti immeejii ijoollee keenyatiif illee gaarii miti boruun isaa gaarii miti jechuudha laal maaliif miidhaa qaba faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Qoy waan sitti hima. Oolmaa waan sitti hima. Aboo mana kiyya dunqoorochi giftii darbataa fooloo godhaa jara jirtan jas baa'uudha. Zimmeetti mana nama dhaggeeffatta. Waa kenne jala zimmeetteen taa'anii. Si jennee yaa irra miti irraa baradhuudha. Warra qaban sodaachuu danda'an falmachuu qabu eekkas. Soba jechuu qabu piraangiidha jechuu qabu warra qaban baarakallahu fiikum. Nuti immoo hin fuune waan ta'eef hin sodaannu jechuudha. Maaliif ani iddee dhalaan jirtu naquun taa'u waan ta'eef. Kanaaf hundi keessanuu mana fooloo godhaa harkaan taappii godhaa giftii 130 kennaa. Lafa duwwaa iyyaan jirru waan isin dhaggeeffattan isiniif hinne. Okay. Waan atamma Maarqosis jedhu akkaataa keenya wal dhabe malee 100% jecha isin jette qofan fudhee deema nama jedhee amanu miti. Gurbaan miira sodaa qaba. Nan shakkiin irraa qaba. Bilbilli harkaa fuudhamee poolisii fuudhee maaltu fuudhee san akkan itti qulqulleessu qaba utuu isin natti fiddanii. Bakkichi bakka kanaa amma fakkeenyaaf akkamitti raqee mana ijaarsaa ta'a waan jedhamu oolmaan
Mucichumti akka mana isaa dhaqee jara kanatti miiroo dhaggeeffataa turte. Dhaqeerachi. Inni hidhamneedha malee marakkoon jiru. Hidhameen tumamneedha malee poolisiin bilbila harkaa fuudheera bilbila kaatti fuudhamee akka dhaqee maayira bakka biraa miti jechuudha. Ees bakka hojii sana akka dhaqee ragaa baheera. Siigalee asirratti wal dhabsiisu mana biraa akka nuuf akka nun godhu. Akka nuti mana biraa yaadnu nun godhu jechuudha. Ofii isaatiif an dhaqeera kan harkaa fuudhe bilbila immoo poolisiidha waan jedhu kaasee jechuudha. Kanaaf manni ijaazaa jira bakka kana ka jettuu fi ragaa kan nuu ta'u afaan isaati jechuudha. Afaan keenya osoo hin taane dhaqeera manuma sana dhaqee jechuudha. Mana madaamitti immoo akkamitti ol gala maanaafuu gaaffii dhabu. No, san durachi ture bari nageenyati gaaffii isa kan sirreessuudhaaf duraanuu walitti dhufnaa jedhe bar. Achillee hojjeteera. Nannaqa yeroo baay'ee. No, ijaazaa hin beeku nannaqa yeroo baay'ee wal argina. Mana madaamitti ijaazaa buufataa. Dhaggeeffadhu kaa. Inni kan jedhe sitti maal gochara xanaan jettee gaafa. Shakkiin koo tokke shakkiin koo madaamumtuyyuu lammii biyya kanaati immoo lammii biyya biraati. Isa. Maaliif sitti fakkaate? Qoy oolmaan qoy itti deebina. Qoy. Maarkoosi waan si gaafa. Eegas mana madaamitti ijaazaa buufataa inni. Ijaazaa bu'uun jennee inni dhaggeeffadhu masirratti deebi'aa hin dhageenye jechuudha dubbii koo. Ati maaliif deemte mana madaamii ta'uu beeknaa inni gaafanneera. Anama maaliif waan kana gaafa duraan deemaa turte duraan moo yeroo jalqabaa gaafa deemtenaan yeroo 5 jaayyuu deemeera. Jalqaba moo achi hojjetaan ture. Achi hojjechaan ture naa boodin. Naataanaan bahee jedhe tokko jedhe. Lammaffaa obboleessa ishee sana wajjin yeroo baay'ee wal argina jedhe. Gaafa duraan naqullee manoo sana keessatti haasofnee obboleessa keessatti shirnaa godhati giiftiin koo turubbannu barbare. Obboleessa keessatti shirnaa godhati. Fidi obboleessa kee shirnaa. Kanuma ani obboleessa kiyyaanis waliin haasaanii obbolaa kootiin nama takkaan nama inni waliin haasa'u tokko hin jirudha. Dubbii obboleessi kee hojjeta achi hin jira obboleessi kee hojjeta Bolangee mana tokko hojjetu obboleessitti wajjin jaaramne. Sana walii gallee amma qo'aasin. Waan itti godhatan. Qoy gaaffiin qaba. Ati obboleessuma kan obboleessaa. Qoy gaaffii nama gaafadhe kana obboleettii keenya gaafadha. Qoy rakkina qabu. Gaaffii kontumuu. No. Gaaffii kontumuu. Obboleessin hojjeta bara. Amma obboleessa fidan kan obboleessa fidan naan siin jedhe dhiisaa obboleessa hin fidna. Obboleessi dhufa. Dhufee dubbatu waa'ee obboleessaa dhiisaa obboleessi dhufee dubbatu ishee itti gootu. Tiiktoka qaba waan ta'eef. Eeyyen jira obboleessa achi hojjeta eeyyen. Garuu nuuf fiddu akkamii waan ta'e waan kana beekamoo hin beeku. Fakkeenyaaf hin beeku jettee achi hojjeta. Kifiliin isaa deebiraa waan akkasii waan kaaftee qabdi jechuudha. Garuutii wanta kana immoo obboleessa irraa isa dabaafanna waan ta'eef obboleessatti ishee. Obboleessi haa dhufuuti garuu laal anamma gaafii tokko qofa. Dubbiin kun piraankii already generaalee an dhugaa dheedheen fudhadhu. Garuu immoo maalidha wanti irraa baran? Maaliif ijoolleen keessayyuu nuti warri UAE keessa jirru ijoolleen as jiranii. Ofitti barbaree naquudha kan wanti nu hubannu malee wanti biraa maal? Irraa wanni hubannu barbareetti naquudha kan qoyi isin gizee waanuma dubartii kana ta'u maa ijjitan isin warri dhiiraa miidhamni dubartiilee isinitti hin dhaga'amne. Biyyuma UAE kana keessa biyyuma Dubaay kana keessa dhiira meeqa dubartii tana boochisaa jira. Kan keenya kun maas itti mul'anne miceen tun piraankis hojjette dhugaas ta'e kan keenya kun naamma barnuti laal ganni ko olaanaa wayii naa qabadhu siifte ijoollee meeqa UAE kana keessatti du'aa jira sababa dhiiraatiin kuttaafadhu waan meeqa du'aa jira indee sababa keessanii meeqatama reeffa gashaa jirra kara UAE kana du'uun hundoon boqonnaadha kan du'a dhabee kan jireenya dhabe meeqa jira dubartiin isin maa nu miitu isin maa dubartii miitu. Okay, so wanti kun furmaata jettee yaaddaati. Abbaa mucayyoon tun dhugaara biyyoo dhugaallee gootee jiraatte furmaate hoggaa 8 ishee nyaatee bar. Galatoon haa amma fakkeenyaaf gochi akkanaa yoo deebi'e yoo miidiyaarra wanni akkanaa kun deeme gaariidha hawaasa kanaaf jettee yaadda. Dhuguma gochi mucayyoon goote kun akka seera biyya kanaatitti nama gaafachiisa maali nama gaafachiisa haga. Thank you amma akka carraa taatee hin qabamne jennu kana booddee waan ta'us hin beeknu waaqayyootu beekaa jedhe takka. Amma mucayyoon kun humna ishee dhabdee qarshii ishee hagana mucaa kanatti baastee osoo obsa qabaattee namatti himattee maatii isheetti yookaan abboota biyyaa qabu jaarsa biyyaatti osoo himattee silaatii dafqi ishees hin badu dhugaan ishees hin badu ture. Himatteetti ragaatu jira. Qoy nama ficcisiifta nama ficcisiiftan dhaggeeffadhume tokkummaa gaaffii tokko haa qoy rakkina qabu na ficcisiisi dura ergasii booddee deebista. Yoommoo namatti himattee namni dhaga'uu fidide yoo jaarsi biyyaa dhibe qarshii haganaa yoo obboleessa isheetti baasteetti hojjetattee bifa seeraan gaafatattee qarshii deeffachuu hin dandeessu.
Taakka jedhe. Kamtu anaaf Maariqos anaa dubbatanaaf Maariqos olii dubbanna Kanitti maamala. naqeen doom ganaan gubaayyuu. Okay. Gadaa guba. Dhugaa rabbi wanti kun bar waan dhugaarraa fagaateedha. Akka kootti Laa dhaggeeffadhu gizee isin miidhamtan amma isni kun barbaree hulateef gizee isin asidiitti naqxanii ija keessaa balleessitanii gizee ajjeestanii fooqirraa of gad darbitee shamarri gizee miidhamtooma isin itti fakkaatu isin garuu daffaramnee jirra maaloo ta'ee jirra erga torbii tokkooti waanuma kana haasoftan waanuma kana na takkitti irraa jechuudha nanaan inuma haasoftan mana meeqa deemtee haasoftan inuma haasoftan walitti naqee kalee galgalalee waa meeqa dubbataa Ani turte. wanticha dhugaa natti fakkaachuu Wanticha dhugaa fakkaachuu dhiise. Dhugaa isinitti fakkaate dhugaa isinitti fakkaachuu baate anatu beeka miti anatu beeka. Barbarree koo dhugaa Kanaafuu natti wanti fakkaachuu isin galchu dhiise tokko hin jiru malee kalaas. Dhiira dayyuusaa akkasii dubara tokko jala taa'ee hidhamee tumamu ajjeesuun bareeddudha. Garuu dhugaa natti fakkaachuu dhiise. Dubartiin tokko ijoollee waggaa torbaallee qabdee hiitee Erga of jala dhugaa kaa'uun isinitti baay'ee fakkaachuu Maamme, dide ilaa ana mataa maaltu na kootirraa rakkise? gadi naa Maamme bu'aa. maaltu na rakkise beektaa? Dhugaa isinitti fakkaachuu dide miti. Maamme ana maaltu na Dhugaa rakkise isinitti beektaa? fakkaachuu dide kalaas. Tokke anamma waan tokko Maal sa'aatii digdamii afur waanuma kana laal anamma wanti nani jechuu barbaadu tokkoffaayi ijoolleen dubartootaa keenya biyya Arabaa keessa jiran keessayyuu hin miidhamne jechuu barbaadne miti. Harka caaluu hundoom parsantii 99 ijoolleen hedduu miidhamaniiru. Kaleessa illee lubbuu isaanii dhabaa turanii ammallee ijoolleen lubbuu isaanii baasuudhaaf karoora qaban yaada qaban hedduutu jira. Laal kan lubbuu isaanii baasan qofa miti. Kan sammuun isaanii miidhamee, onneen isaanii cabee, keessi isaanii miidhamee, dhugaa dubbachuuf hangana kan hin jedhamne miidhama gurguddaa qabantu jira. Garuu immoo wanti nuti beekuu qabnu tokkoffaa karaa seeratiin gaafatachuu danda'u. Lammata immoo fakkeenyaaf amma ganni duratti kaasteertaa, ganni as jirtaa, Dubaay keessa jirtaa, seera Dubaayis ni beektu. Gochaan kun haala kanaan isheen miidhamtee jirti, miidhamni ishee naaf galaa. Eenyumtuu gaafa bakka ishee bu'ee waan garaagaraa raawwachuu danda'a. Garuu immoo wantoonni akkanaa kun gaafa miidiyaatti ol ba'anii irraa haasa'amu borus namni biraa tokko ka'ee osoo lubbuu nama tokkoo baase yookaan lubbuun intala takkaa badde mana madaamii tokkotti boru imeejii akkamiiti kan ta'u maalidha kan adeemamu maalirraa baranna kanan jedhe ani kanaadha. Maaliif boru walajjeesurraa duubatti hin deebi'amuu jechuudha. Gochaawwan akkana akkatti miidiyaa irratti baay'oo ta'e yookaan tokko viidiyoo banachaa deemeti dhaqee waan kana raawwachuu danda'a mana madaamii dhaqee ta'u miti ijoollee dhiira irratti miti dhiirumti dubartii irratti dhaqee jechuudha. Annugaan isinitti maane haqaan isinitti maachuudha. Gaafa soo maal jedhamu dhaqee ajjeeseera dhaqee kun ani mana madaamitti ajjeesee jedha moo yookaan immoo ani mana madaamitti yaameen ajjeesee haaloo baadhee jedhu. Kanaaf wantoonni kun hin ta'u. Lammata immoo seera fuulduratti illee likkii miti. Kana ni beektu seera Dubaay. Kun immoo ijoolleen hedduu biyya kana keessatti ijoolleen dafqa isaaniitiin jiraatan akka miidhaman ta'uu jechuudha. Ni beektu waan biraa miti poolis kiraansiin biyya kana keessatti lammii Itoophiyaa hin barbaachisa sababa jedhameef sirriitti beektu jechuudha. Maaliif seerri kun lammii ijoollee keenya irratti beeku ijoolleen keenya hedduun isaanii har'a barandaa bulaa jiran. Sababa maaliitiif sababa keenyaan malee sababa naa biraatiin miti jechuudha. Yookaan immoo biyyi kun ni jubbiteeti miti. Waanuma nuti balleessineen gochuma nuti gooneen akka nuti adabamnu kan taane jechuudha. Kanaaf wanti kun sooshaal miidiyaa irratti gaafa akkatti deemu maalidha kan irraa barachuu dandeenyu kan jedhu dubbiin kun osoo gabaabbatee osoo dhaabatee firaankis haa ta'u dhugaas haa ta'u kanaadha yaadni koo. Yaa galatoomi nullee kan nuti dubbanne bari yoo dandeesse tokkummaa ela firaankis yoo ta'e waan barbaade yoo danda'ame tokkummaa erga fidde yookaan dhaabu qoyka yookaan dhaabu. Yookaan immoo jara kana fixee walitti araarsuu qabdaa jechuun kalmaan dubbachuu barbaada. Ani bu'eera baqa. Furmaata waa hundaa. Furmaata waa hundaa. Amma ijoolleen gurbaa sanatti fayyadamuu dhiisanii ijoollee kana wal biratti finnee dubbachiif nutti kuni dhugaa qabaa suni dhugaa qaba jechuu hin danda'amu. Asii intalaan ilmoo biyyaa qabdi dura heerumteetti akkasii suuraan si akkasii naamin jedhee laxxafuu osoo hin taane mucaa nutti fidanii lacheen jiraa wal biratti finnee mucaa sadhiiraa sana nutti fidanii lacheen isaanii walitti finnee dhugaan eessa jira? Isiitu dogoggore moo isatu dogoggore? Akkamitti dhaqee? Waan hunda gaaffiif deebinaa dhiisa. Kan jedhan lacheen amanta dha. An sana dubbachaa hin jiru. Isa sana dhimma keetti amma waan oolmaan jiru. Qoyka. Akka fixeetti fixe waan ati jetteefan. Ani intala garaa fayyaa gaafataa hin jiru amma. Sababni isaa maaliif beektaa?
utuu inni jiraate garaa fayyaan gaafadha wal biratti. Sababni garaa fayyaan gaafannee fi inni jiraachuudha qaba. Yoo inni jiraate qofan garaa fayyaa gaafadha jechuudha. Siigalee waa hunda keessa lixee akkamitti ta'e innoon baqataa akka nama tumameetti baqachuu hin qabu. Akka nama hin tumamne jedhe miti akka nama hin tumamneetti dubbachuu qaba. Lakki adeemsi kun dogoggoraa. Kara kanatu narratti ta'e, kara kanatu ta'e, bilbila akkasitti poolisiin harkaa fuudhe, poolisiin akkamitti harkaa fuudhe waan jedhu waliin ilaalama. Amma baqatutti garuu intala si fakkeenyaaf intala dubbataa jiru miti reema. Jaalala jarri garuu intalli kana dura heerumtee jirti, kana dura ilmoo qabdi mucaanati jettu kun jechuudha. Akka baalchi wayi. Anamma bakkeenis kunoo fardis kunoo mirga isaa dubbatachuu danda'a gurbaan. Anaa miti jechuu danda'a. Gaafa anaa miti jedhee kan dhabame amma suuraa sa'iidhaa fuula naaf ergiti booddee. Akkasii naa ergitu nan godha. Amma viidiyoo natti ergite qabda. Viidiyoo sana hunduu hin dubbadhu gadi lakkisu fakkeenyaaf xiqqaadha viidiyoon sun rakkoon qabu ture. Haa ta'uti garuu viidiyoo siin natti ergite kana natti ergite jedhee poostaa gadi lakki ofii ilaalee dhiisa. Sababni isaa tarii waan miidhu qabaa waan jedhu waan shakkuuf. Waan shakkuuf jechuudha gadi lakkisu. Waanuma fedheef haa ta'u waanuma kana sanas haa ta'u wal bira taa'ee namni gaafa dubbate dhugaan gam tokkoon argama. Ragaa waliin daggamame. Afaaniin garuu namni poolisiin harkaa fuudhe afaaniin garuu kana jechuun amma tokko amantummaaf si rakkisa. Wanti ragaa qabu immoo si rakkisu gabalachuutu. Wanti ragaan deemu si rakkisu. Galatoome ilaa waan anamma waan si jedheetu dhaggeeffadhu dhugaa maasofna yoo ta'e obboleessoo uummanni keenya ajandaa barbaada. Wanna kana babal'isuu irra dheengadda mucaan gaafa fooqii irraa darbatamtee duute jedhan namni 10 taa'ee haaseera dhuguma sitti man. Waan uummati kun namni 10 taa'ee isin ilaalu jettanii waan hin taane akkama oolmaan jedhe hawaasa keessa waan hin taane facaasinaa dhugaa waaqayyoon sitti man. Yoo dhugaama dubbanna ta'e miidiyaa karatti Oromoon ajandaa barbaaddi. Ani kanan si jedhu ani akka kootti waa takkan si gorsaa dhaggeeffadha akka obboleessa takkaatti. Wanti kun dhumisaa waan ta'u hin beekamu yoo dandeesse gabaabsii keessaa ba'i. Yoo dandeesse jara kana walitti akka araaramaniif godhi. Garuu Marcos mucaan dhufee ma dhugaa jiru baruu qabna malee akkamitti ta'u wasaaggamneef nagaa no isi zamanaan jiru mirga shamarranii nu eegaa dubbanna. no Isin warri dhiiraa kun gabaabsoo duraa tun taane mucaan dhufee mucaan dhugaa dubbiin kun sama gannatu si boqonnaa keessa hundi na hojjet maame usi dhaggeeffadhu Marcos mucaan dhufee dhugaa jiru an battaa garaa na gabbee jira si galee kanaafuu mucaan dhufee dhugaa jiru adda nuu bahuu qaba si galee akkanatti burjaajamnee hafuu hin qabnu. innaa akkas galatoomaa ani dhugaatti jedhu tokkummaa. Ani dubbadhu. Waan kanarraa dubbachuu hin barbaadu. Arrabsamuu uummata kosho komboree kana arrabsamuu illee hin barbaadu. Dubbattee kabaaqota kan dubbachuu barbaadu dubbattee namni mana keetii kun guutummaan isaa warra ajandaa barbaadudha warri si jala jiru kun guutummaan isaa wacabbartuu warra dubbii barbaadu. Dhuguma sitti dhugaama waaqayyo guyyaa takka mana keetii utuu arrabsamiin bahee hin beeku. Maaliif beektaa? Ani garuu waan si kabajuuf hin malee akka nama biraa ta'e beekan. Dasuma waan hubadhe kanuma. Mana keetti arrabsamuu barbaadu. Maarqosii namni tokko tokko atilaal. Eeggata maal godhe warra arrabsitu kana biloog goonaan biloog hin godhin. Dhattee biloog keessaa baasta. Amdan dhugaa mana keessa lammata dhufee naasa'u. Ani garuu dhugaa tokko uummata Oromoo kan nama 10 si ilaaluuf jettee dubbiin kun yoo gara boodaatti deeme maqaa keef gaarii. Maqaan maal balleessa Maarqos maal taate irrana jedha Maarqos. Mama nan godhe. Lubbu maal ta'a? Koy Maarqositti waa'ee maganni al tokko. Ilaa tokkoffaa. Wallahi rabbarka koo kurceessu namatti birootti sin argine si hin baafnes. Nama tokko hin baafne. Ilaal utuma hin baasee rakkoon qabu ture garuu siin araarsuu hin danda'a. Garuu hin baafne. Kijibuun jaallu torbee tokko asan bilookii koo maaliif jaa'as bilookii keessa seenee hin beeku. Nama biloo kamiyyuu hin beeku cheekin goone bagana yaadachiifte iyyuu jechuudha. Wallahi billahi cheekin goone jaa'as jechuudha. An bilookuma keessa seenee ilaalee hin beeku. Jee tokko as. Haa ta'uti garuu an dhimmi kun waan uummatni waan miidiyaarra ba'e. Fakkeenyaaf torbee tokko na dura jira miidiyaarra wanna hubachuu qabu. An miidiyaarraan arge waan kana. Ani balaan fedhe attaamaa namni waliin ajjeefne gaafa wal ajjeesan amma fide interviyuu godhan akkamitti ajjeefame. Ijoolleen kun ganaa wal ajjeesuu wal waraanuu danda'u miti akkamitti waraan ta'edha interviyuu godhan akkamitti waraanam ta'edha na jedhu wal ajjeesanis. Kun hojii keenya. Inni dabalataa immoo faamilii walumatti qabna. Isuma mana kee jiru isuma si jala dhufu adda addatti hin qabnu si galee ijoolleen jala jiran. Mana kiyya osoo hin taane isuma si jala dhufu. Galatoon dhaggeeffadhu anatu maal ta'e beektaa? Anamma gaaf tokkollee mana ubaareekkatti akkas na arrabsanii dhugaan dubbadhe sun dhumarratti dhugaa mataate. Dhaggeeffadhu. Ani namni na jaallataa na jibbaa jiree dhugaa dubbachuuf booddeetti hin deebi'u.
Garuu waan kana gaafa nama gurguddaa haasofsiistu mi'a tun taasofsiisi callu malee. Miidiyaarra dhufu fuuldura namoota gurguddaa akkamitti waan akkasii jira akkamittiin uummata ajandaa godha jedhii gaafadhu. Tokkummaa nun tuffatin ati feemesa tarii waan tokko nan godhanii waan tokko ta'uu hin danda'u maal jechuu dandeessa garuu miti namni akka biraatti nama hubata. Ani waan anfiin jechuu barbaade. Ani barran waan goone ka Maarqos kiyya waan goone. Nan beeka ati Interviewin godhe. wanta miidiyaa amma la dhaggeeffadhu wanti kun dafeen dhaabbatu taanaan waan gadheedha. Dhugaan sitti mana. Waan miidiyaarra jiru Mucaan obboleessa qaba mucattiin biyyaa obboleettii qabdi dhumarratti dubbii kun jarri kun yoo wal keessa galanii wal fixan maal goota. Maa wal fixan Akka sirraatti kolfinee ammas wal fixan jedhee interview godha. Yaa. Ammas wal fixan jedhee fide. Maarqos kiyya deese. Ammas hojii wal fixan jedhee interview godha. Dhugaan si jedha kaluma an ulfaadhu uummata gowwaa kana agin taayaan haasa'uu hin barbaadu dura qosho qomboree of jalaa gurii balleessitiin waami. Ganni. Ana dubbata wallahi. Ganni Maarqosiin ijoolleen daldalaatti nan jaalla Maarqosiin. Maarqos lubbu nuti qoshomboree miti nama jedha itti aansee gizee dubartiin duutullee bahatu irraa dubbadha. Dubaay keessatti koo torbaniin dura koo dubartiin takka fooq irra sababa dhiiratiin of kuffistee duutee turte. Dubbadha dubbiin kuni dhugaallee ta'uu baate sanii mucaa fidaa dhugaa nu baasa. Oduma ta'eyyuu namni tokko miira kam keessa yoo galu waan akkanaa godha. Hunnaa oloo ta'e bar yoo maatiin dadhabe yoo firii dadhabe yoo ollaan dadhabe. Dubartiin takka hoggaa 8 gola ormaatti gubattee hoggaa 8 aarsaatti kaffaltee hoggaa meeqa hojjettee aarsaa kaffalte san deebistee fiddi. Wal balleessu dhaka. Maallaqa dubartii hoo nyaattanii dubartii san dhiistanii deemtanii maallaqa ishii deebisaa fi deema kolkollee keessa fudhaati. Deema isati haadha takka jallata gali. Ishii jibbitee birri ishii jaalachuun garuu hin ta'u. Ishii jibbitee birri ishii jaalachuun hin ta'u. Jibbi birri ishii wajjiniin maallaquma ishii wajjin jibbi dubartii sanoo jibbite. Maa si dhukkubse akkanatti shamarri biyya arabaa bar parsantii 100 keessa parsantii 95 ilma oromootiin bo'aa jirti bar gola maadaamii keessatti. Ilma oromootiin ganama galgala iyyaa jirti bar sagaleen koo hin jira tokkummaa narratti hin dawwaliina warra irratti dawwaltan kun. Shaffara kafeetetti jira yeroon keessan barri keessan. Barri keenya dhugaa erga duriitii dubartii. Dhiirarraa nyaachuu qabdi malee dhiira maaliif nyaachitti dubartiin? Maaliif nyaachifti? Dhiirarraa nyaachuu qabdi malee dubartiin koo nyaachuu qabdi malee nyaachisuu qabdu. Dhiiratu of danda'ee fuchuu qaba si galee maaliif nyaachifti? Jaraa dura gorsa ganne maaliif nyaachiftu nyaachisinaa jedhe. Maaliif nyaachisu jireera? Addeebii kan barbaree naa galchaa barbaree deebisaa. Kabajin kabajaa jedhaa nuti dhaadhaa. Sagaleen kun jiru. Tokkuma. Ati amma deemtee jaba sanii walii galtee mucaa kana fiduu dandeessa moo akkam? Akkuma amma mucichi jedhe wantichi gara hin taanetti deemaa jira sii galee. Ajandaan kun baay'achuun hin barbaachisu bakka. Haraaras haa ta'uu haraaras haa ta'uu baatu innis akka asitti dhufu maccaafaa bira deemtee waan kana xumuruu dandeessa harkatti galfattee macaafaadha amma mucaa kan gaddisuu didaa jiru achi sii galee. Akka waasi gaafa galaana galoo koo. Macaafaa asirratti jira wadduuti akkasii galoo warri kun akka mucaa intalatti arrabsaa akka ajandaa fi xiqqoo baariyaalee kaf nu godhaa jedha itti rakkataa jiran beektamu hin beektu galaan. Akka jarri xiqqoo bakka baariyaalee minaamin jedhanii mucaa olii gad kaleessa haasofsiisan miti bakka dhiisan mucaadatti darganuu haasofsiisan miti bakka. Sii galee amma furmaata kaa'uu hin dandeenye. Eega kaleessa haasofsiisanii maal mucaanaan erganu amma jarri. Haasofsiisan miti bakka maaltu irraa hafe reesha haasofsiisanii maanaan ergini yaada ammoo.